Jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa dhalattoonni Oromoo garbummaadhaan biyyoota adda addaa keessatti gurguramanii hedduu turanii. Isaan keessaas tokko kan taatee fi eenyummaa ishee osoo hin dagatiin guddina afaanii fi og-barruu Oromoo keessatti gumaacha guddaa kan bahatte seenaa Ganamee Yaayii qabadhee dhufee jira. Amma qophii keenya xumuraatti nu waliin tura. Warri YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara viidiyoo keenyatti kan dabatu ta'a. Oromummaa ishee ni jaalle, eenyummaa ishee fiduuti. Aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaatti. Sabboontuu Oromoo isheen yommuu goote, isheen yommuu goote. Ganameen godina Jimmaa bakka Gumaa jedhamutti jalqaba bara 1830ffaa keessa dhalatte. Barsiisaan lammii Jarman Liidaaros jedhamu seenaa jireenyaa ishee barreesseera. Daldalli garbaa yeroo sana ture ijoolleen maatii isaanii jalaa hatamuun garbummaaf biyyoota adda addaatti gurguramaa turan jechuun barsiisaan afaanii fi og-barruu obbo Tafarii Nugusee himaniiru. Akka seenaan ishee qoratamee himutti abbaan ishee waraana irratti yeroo umurii ishee 6 lubbuunsaa akka darbee fi waraana irratti akka du'e ni himama. Guyyaa tokko utuu bakka awwaalcha abbaa ishee daawwattee galaa jirtu daldaltoota garbaatiin butamuun akka fudhatamte seenaan ishee ni hima. Sana booda Jimma irraa gara Gondaritti achirraa immoo Misiritti gurguramte jechuun obbo Tafariin ni dubbatu. Misir keessattis yeroo 12 irra deddeebiin ni gurguramte. Bara 1847tti lammiin Jarman Joon Baaroon kan jedhamu yeroo gara Misiritti imalu seenaan jireenyaa ishee ni jijjiirame. Lammiin Misir namicha Mahimaat Alii jedhamu kunis Ganameedhaan akka kennaatti Joon Baarooniif dabarsee ishee kenne. Yeroo Jarman geessu maqaan ishee Faatimaatti jijjiirame. Cuuphaa kiristaanummaan booda immoo maqaan ishee Pooliin Johaanitti akka jijjiirame ni himama. Jarmanitti eega gurguramteen booda akkaataa itti mana kunuunsan akka barattuuf mana barumsaa yommuu seentetti barumsaan baay'ee cimtuu waan taateef mishiinaroota wajjin gara hojjechuutti dabarte jechuun obbo Tafarii ni dubbatu. Dandeettii isheen qabdu keessaa kan himamu tokko afaan Oromoo, afaan Jarmanii fi afaan Arabaa balatee afaanota garaagaraa 5 dandeessee ture jechuun ni dubbatama. Ganameen amantaa kiristaanaa eega fudhattee booda bara 1852 eega cuubamteen booda bootaa fi mishiinaroota wajjin hojjechuu eegalte. Utuu hin gurguramiin dura uummata Oromoo biratti gumaacha wangeelaa guddaa godhaa turte. Ganameen kitaaba seenaa ishee mata dureen isaa Intala Oromoo jedhu eega barreessitee booda uummata addunyaa biratti beekamte. Kanarraan kan ka'e kitaaba isheen barreessite kunis gara afaanota 30 olitti hiikameera. Kitaaba ishee kana xumuruun kan maxxanse lammii Jarman Liidaarhosidha. Maarree Ganameenis Oromoo addunyaatti keessumaayyuu immoo uummata Awurooppaa biratti kan beeksistedha. Eebila 1855 keessa Ganameen fedhii wangeelaa uummata ishee Oromoo bira akka ga'u qabduun mishiinarii Xaaliyaanitti barreessitee turte. Mishiinariin kun saba Oromoo bira ga'uuf wangeela afaan Oromootti hiikuu yaaluu fi hojiilee biroo gumaacha godheera. Kitaabni Ganamee Intala Oromoo jedhu kunillee yommuu gurguramu galiin isaa mishiinarii kanaaf kennamuun gargaaraa turteetti. Mishiinariin kunis boodarra Oromiyaa keessatti manneen barnoota, manneen amantii fi wiirtuuwwan adda addaa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba ture. Ganameen adoolessa 1855 keessaa tasa dhibee argamsuu qabamteen fulbaana 11 bara 1855 lubbuun ishee darbee jira. Daawwattoota keenya viidiyoo nuti irratti diqqabannee dhufne kana fakkaata ture. Warri YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe godha. Viidiyoon keenya irraa yoo isinitti tole immoo laayikii godha. Amma viidiyoo biraa wal agarruutti nagaatti.